Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turanii fi yeroo ammaa dhaabbata nyaataa addunyaa keessatti gorsaa ta'uun tajaajilaa kan jiran obbo Lammaa Magarsaa dabarfamanii akka kennamaniif mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti dhiibbaa taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabarfamanii akka kennaman gaafachuun dhaga'ame. Itaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa fi Komishinara Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el dabalatee qondaalonni bilxiginnaa hedduun irra deddeebiidhaan gaaffii kana dhiyeessaa turanii jedhame. Biyyi obbo Lammaan yeroo ammaa keessa jiraachaa jiran Xaaliyaanii yoo ta'u, mootummaan biyyichaas dhimma kanarratti obbo Lammaa haasofsiisuun himameera. Kana qofaa osoo hin taane hordoffii jabaa jala akka jiranis itti himuu gabaasni arganne kun ni ifoomsa. Namoota gara aangootti isaan fidanii fi sirna diriirsaniif hedduu ajjeesuun hidhuunii fi ganuun ijoo dubbii ta'anii kan turan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad amma ammoo aangoo gadhiisuufiin gulantaa kanaan kan isaan gahan obbo Lammaa Magarsaa dabarfamanii akka kennamaniif gaafachuun barame. Jalqabaa obbo Lammaa Magarsaa dabarfamanii akka kennamaniif jilli tikaa obbo Seesaay Tolaatiin durfamu gara Xaaliyaanitti imalee turuun himame. Gaaffiin yeroo sanatti dhiyaates obbo Lammaa Magarsaa shororkeessota waan deeggaraniif qabaatii nuu kennaa kan jedhu yoo ta'u, deebii utuu hin argatiin hafee jedhame. Gaaffiin kunis kan dhiyaate waraana bilisummaa Oromoo fi bilxiginnaa gidduutti mariin araaraa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti osoo hin eegaliin dura akka turetu himame. Mariin sun milkaa'uu dhabuu booddee dhimmi obbo Lammaa Magarsaa qaamolee olaanoon qabamuun Komishinara Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el gara Xaaliyaanitti imalee hoogganoota isteet poolisii biyyattii wajjin dubbachuu maddeen oduu himaniiru. Haa ta'u malee gaaffii obbo Lammaa Magarsaa dabarsaa nuuf kennaa jedhuuf deebii gahaa dhabuutu himame. Isa booda ammoo jilli Itaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatiin durfamu gara sanatti imalee turuun himameera. Fiildi Maarshaal Biraanuunis raayyaa ittisa biyyaa kan lolaa jiru garee shororkeessitootaa Lammaa Magarsaa ijaaree bobbaase jechuun kanaaf amma qabaatii dabarsaa nuu kennaa xalayaa jedhu qabatanii garas imaluu gabaasni itoo fooramirraa arganne ni addeessa. Haa ta'u malee gaaffiin ajaja raayyaa ittisa biyyaa Xaaliyaaniif dhiyaate kunis otoo hin milkaa'in hafuun himameera. Ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanis dhimma kanarratti obbo Lammaa Magarsaa waamee haasofsiisuun dhaga'ameera. Ministeerri dhimma alaa biyyattii obbo Lammaan hordoffii jabaa jala akka jiran itti himuun mootummaan Itoophiyaa dabarfamanii akka kennamaniif gaafachaa jiraachuu eeree hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii tiksuun dirqama isaanii ta'us achumaan hubachiiseera. Obbo Lammaa Magarsaa dhaabbataan mootummoota gamtoomanii jalatti kan hoogganamu dhaabbata nyaataa addunyaa keessatti gorsaa ta'uun hojjechaa jiraachuun ni beekama. Mootummaan Xaaliyaanis hojjettoota akkasii tiksuuf dirqama waan qabnuuf dabarsinee hin kenninu jechuun yaadicha kufaa godheera. Haa ta'u malee haleellaan akkasirra hin geenyeef of eeggannoo cimsi jechuun obbo Lammaa gorsuu gabaasni kun ni ifoomsa. Mootummaan Itoophiyaas karaa sana milkaa'uu dadhabnaan dhimma obbo Lammaa kana karaa Xaaliyaanitti ambaasaaddara Itoophiyaa kan taate Dammituu Hambisaa hordofsiisaa jiraachuun himame. Kanaafis humnoonni tikaa mootummaan leenji'an Xaaliyaaniif galaniiru jedhame. Guutummaa oduu keenyaa irraa argachuudhaaf karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork seenuun subscribe like gochuudhaan nu hordofaa. Gadaa Miidiyaa Neetwork utubaa qabsoo Oromoo.